Harka fuunee akkam jirtan kabajamoo fi dhaggeeffattoota keenya utuu har'aan tanaaf jennee gama keessaniin geenyaa isinis akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerra laayikii fi sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Caamsaa bara 1974 keessam carcar sagalee qabsoo bilisummaa Oromoo dhageessiftem. Bara dukkanaa fi gabrummaan gateettii namaa gadi harkisu sana keessatti dhiirri qabsoo Oromootiif of kenne tokkom carcar xirroo keessaam afaan qawweetiin faaruu bilisummaa faarfate. Afaan qawwee Lemoo Qilxuu, Ahmad Xaqii fi Hundeefaas bakka kanatti bilisummaan wareega lubbuu gaafachuusiitiif ragaa ta'aniitu ofii aarsaa lubbuu baasuun dhalootatti aanutti qawwee gabroonfataatti dhukaatu dabarsan. Dhukaasni jalqabaa maqaa bilisummaa Oromoo fi Oromiyaatiin gurmuu tokkorraa dhukaates iddoo kanatti eegalte. Qaanqeen xiqqoon sunis guddatte ibidda gurmuu waraana bilisummaa Oromoo ichimte. Elemoo Qilxuutiin hanga guutuu caaliittiin Laggasaa Wagiitiin hanga Magarsaa Bariittis qawween Elemoo osoo lafan kaa'amin dhaloota har'aarram dhaqqabde. Gammoojjiin gaara xirroorraa sagaleen dhukaasaa qawwee Elemoo Qilxuu kan jalqabaa sun ijaarama seenaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti faaruu bilisummaa taatee galmoofte. Aarsaawwan lubbuu fi wareegamni goototaa kan itti yaadatamu kabajni yaadannoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ammajjii tokkorraa akka ta'uuf korri shanee gumii sabaa ABO waggoota hedduu dura labsuusaa sababeeffachuun guyyichi guyyaa waboo jedhamee itti fufe. Ammajjiin tokkom guyyaa yaadannoo fi kabaja waraana bilisummaa Oromooti. Biyya keessa fi alatti barattoota yuunivarsiitiilee manneen namoota dhuunfaa fi sabboontota hedduu birattis guyyaa kabajaa ta'uun hawwiin ni eeggama. Ammajjii tokkom kan bara 2023 guyyaan waraana bilisummaa Oromoos miseensota waraana bilisummaa Oromoo bosona jiran akkasumas barattoota fi deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo biratti haala ho'aan kabajamee oolee jira. ABO'n guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa 2023 ilaalchisuun ibsa baaseen qabsoo Oromootti xumura gochuuf qabsoo jabaa fi milkaa'aan taasifamaa jiraachuu ibseeti jira. Barri 2022 bara injifannooleen gurguddaan sochii waraana bilisummaa Oromootiin sirna Itoophiyaa bulchuu irratti argatan ta'uu kan eere ibsi waraana bilisummaa Oromoo bara 2023 kana keessa injifannooleen galma bilisummaatti saba Oromoo geessu ni argannaa je'eeti jira. Siraa sabaaf ibsa ABO akka ta'anitti dhiyeessa. Seenaan amajjii tokko bara 1978 walakkeessa irraa kaasee hanga dhuma bara 1979tti adda bilisummaa Oromoo haala akka rakkisaa keessa ture kan jedhe ABO'n yeroon kun yeroo lolli Soomaaliyaa fi Itoophiyaa dhumate waraanni Ziyaad Barree ari'atamee bahee mootummaan Dargii humna ABO kan reef ijaaramaa jiru dhabamsiisuuf duula walirraa hin cinne itti bobbaasee turedha jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo Baalee Arsii fi Harargee keessatti duula kana ofirraa deebisuuf lola ciccimaa taasisutti akka seene qunnamtiin isaa adda citeen facaa yaaddoon jedhullee guddaa ture. Haa ta'u malee gootonni waraana bilisummaa Oromoo duula Dargii ofirraa qolatanii amajjii tokko bara 1980 walitti dhufanii ayyaana guddaa ayyaaneffachuu yaadachiise. Guyyaan kun guyyaa damboobaa guyyaa jabinnaatii fi hamileedhaan guutame ture. Har'as duulli sanyii duguggaa Oromoo irratti yeroo geggeeffamaa jiru keessatti guyyaa kana yaadachuun injifannoo keenya boroof kan nu damboomsuu fi nu jabeessuudha jedhe. Bara 2022 keessa rakkoolee nu muudatanii fi injifannoolee waraanni bilisummaa Oromoo galmeesse danuudha kan jedhe ABO'n bilisiginnaan karoora uummata Oromoo dhabamsiisuu maqaa waraana bilisummaa Oromoo ABO shanitti jijjiiruun bobba'u waraanni bilisummaa Oromoo lola ittisaa fi aleellaa geggeessuun injifannooleen boonsaa bara itti galmeesse ta'uu ibseetii jira. Lolli itti fufiinsa qabu Oromiyaa mara keessatti geggeeffamaa jiru irratti dabalee weerarri sanyii duguggaa qindaawaa fi addaan bara kana keessa marsaa lamaaf Oromiyaa kaabaa hanga kibbaa dhihaa fi giddu galeessa keessatti geggeeffamee jira jedhe. Kunis waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo cabsuuf kan karoorfame ta'uu eereen bilisiginnaan Oromoo cabsuuf sarara qunnamtii bilbilaaf intarneetaa dhaamte addunyaa irraa dhoksuun yakka duguggaa sanyii hiriyyaa hin qabne Oromoo irratti geggeeffamu hime. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaan bobbaase kana hedduu ajjeesuun madeessuu fi booji'uu ibseetii jira. ABO'n baadiyaalee Oromiyaa magaalota onaa fi zooniiwwan hedduu dhuunfachuunis injifannoolee galmeeffaman keessaa isa guddaadha jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaa keessatti of ijaaree jabaachuun kan haqa Oromoo yeroo gabaabaa keessatti milkaa'uu danda'u ta'uu irratti mirkanaa'eedha jedhe. Falma siyaasaa kana keessatti ABO'n karoora diinni Oromoo akka sabaatti
ammaatti dirree siyaasaa keessaa baasuuf dhaamatee fashalsuun akka Oromoon dirree siyaasaa keessa jiraatu qabeenyi isaa akka hin saamamne afaanii fi aadaan isaa akka hin dhabamne falma qindaawaa geggeessuun milkiilee jajjaboo galmeessee jira jedhe. Ejjennaa siyaasaa Oromoon qabu gara tokkotti luuccessuun waraana bilisummaa Oromoo cinaa hiriirsuun caasaa diinni hacuuccaa fi saaminsaaf tolfate baadiyaa magaalota Oromiyaa keessaa diiguun bara itti injifannoo boonsaa argateedha kan jedhe ibsichi. Oromoon tumsa humnoota mirga hiree ofii murteeffachuu dhugeeffatan sabaa fi sablammoota ollaa isaa jiran waliin qabsoo isaa qindeeffachuu danda'u hime. Barri 2022 bara uummanni Oromoo akkasumas ijoolleen barattootaa sadarkaa tokkoffaa osoo hin hafin warraaqsa Oromoo baraaruu keessatti hirmaachuun murannoo Oromummaa fi Oromiyaa baraaruuf qaban bara itti agarsiisedha jedhe. Barri 2022 bara kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo wareegama qaaliitti baasaa jiru kan mul'ate addunyaanis irraa haasa'uuf itti dirqame ta'uu ABO WBO'n himeetii jira. Barri 2022 yeroo itti ABO WBO'n injifannoo gama siyaasaan galmeesseen mootummaan ammoo siyaasaa fi dippiloomaasiidhaan kasaare abdii kutannaan uummata Oromoo jumlaan fixaa turedha jedhe. Ajjechaan kunis mana hidhaa, mana kadhannaa, mana barnootaa osoo hin jenne rasaasa diroonii fi xayyaaraan bifa suukaneessaan kan raawwatame ta'uu eere. Fedhii siyaasaa Oromoo ukkaamsuu fi rakkoo mootummaa haguuguuf mootummaan Abiyyi hidhattoota fannoo Oromiyaatti bobbaase ilmaan Oromoo irratti yakka raawwachuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota finxaaleeyyii uummata Oromoo irraa qoluuf akkasumas qabsoo sirnicha irratti taasifamu sochii taasiseen hojii boonsaa hojjechuu himeetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo isaa jabeessee akka itti fufu eere. Tokkummaa uummata Oromoo daran cimsanii itti fufsiisuuf miseensonni deeggartoonniif uummanni Oromoo qindoominaan akka hojjetus dhaameetii jira. Uummata Oromoo biyya alaa fi biyya keessaa waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen beekumsaa fi ogummaadhaan gargaaraa jiran galateeffatee WBO'n uummata biraa deeggarsa jabaa akka qabus ibse. Uummanni deeggarsa isaa cimsee akka itti fufus gaafatee shira tokkummaa Oromoo laaffisuuf xaxamu kamuun uummanni akkuma kana duraam tokkummaan akka fashalsus ABO WBO'n gaafateetii jira. Gaaffiin abbummaa Oromoon Finfinnee irraa qabuu fi sirni baruu fi barsiisuu manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti adeemsifamu seeraan utubamee deebi'uu akka qabu kutaaleen hawaasaa garaagaraa gaafatanii. Erga dhimma alaabaa fi faaruutiin caasaan faannoo magaalaa Finfinnee keessatti hookara kaasee jalqabee manneen barnootaa afaan Oromoo barsiisan irratti dhiibbaaleen bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin gaggeeffamaa jiru hammaatee jira jedhame. Dhiibbaan barattootaa fi barsiisota Oromoo irra gahaa jiru dhaabbachuu akka qabu kan gaafatan jiraattonni magaalaa Adaamaa adeemsi bulchiinsa magaalaa Finfinnee haqarraa kan fagaateedha jechuun komatani. Gaaffiin Oromoon Finfinnee irraa qabu heeraa fi seeraan deebisuun hafee barsiisota manneen barnootaa afaan Oromoo hojiirraa ugguruun furmaata homaatu akka hin finnes himaniiti jiru. Kutaalee Oromiyaa garagaraatti hidhaa fi reebicha dabalatee dararaan adda addaa humnoota tikaa mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun dhagahame. Baalee magaalaa Roobee fi Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalleetti dargaggoonni hidhamaa gariin ammoo mana hidhaarraa baafamanii achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa jiraachuu maddeen irraa odeeffanne. Dabalanni oduu tanaa akka itti aanutti dhiyaata. Godina Baalee magaalaa Roobee keessatti badii takkaan malee dargaggoonni sabboonummaa qaban adda baafamanii humnoota mootummaatiin adamfamanii hidhamaa jiru kan jedhan jiraattonni dargaggoonni hidhamaa jiran hedduu akka ta'anii fi isaanis ilaalcha faallaa mootummaa tarkaanfachiisaa jirtu qaama biroo deeggaraa jirtu jechuun akka hidhamantu himame. Haaluma kanaan tibbana dargaggoo boonsaa Ahmad Jaamu badii takkaan malee ni barbaadamtaa koottu jechuun qabanii hidhan jiru. Kibxata dabre koottuu ni barbaadamtaa jaamuun qaamota mootummaatiin qabamee kan hidhame dargaggoo boonsaan badii manarraa isa fuusistee hiisistu inni hojjete hin beeynuu jedhan hiriyoonni isaa. Namni kun yeroo adda addaatti waa'ee saba isaa dubbachuu keessumaa uummata gammoojjii Baaleetti hongeen miidhamaniif sagalee ta'aa turee jiru. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalleettis haaluma wal fakkaatuun namoonni nagaa qabata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabduutiin humnoota tikaa mootummaatiin goolamaa jiraachuu fi kanneen kanaan dura hidhamanii jiran hedduu keessaa namoonni muraasni mana hidhaarraa baafamanii dhabamsiifamaa jiruu jiru maddeen. Namoonni yeroo garagaraatti hidhamanii murtii takka malee manneen hidhaa magaalota aanichaatti dararamaa jiran kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe muraasni tokkoffaa Jimaa Fantaallee Dalgee Hawaas Godee Boruu Roobaa Godee Boruu Carqoo Godaanaa Carcar Umar Hawaas Solii Muusaa Roobaa Tufaa Daadhii Bultumee Haamidoo Bal'aa Boruu Hawaas Abbayyaa Fantaallee Carcar Qumbii Bulgaa Roobaa Tufaa
hawee qumbii, hawee jiloo cirrii, boruu jaarraa fi abdooraaree faan kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe keessaa muraasa. Hidhamtoonni hedduun halkan kaleessaa humnoota mootummaatiin mana hidhaarraa baafamanii eessa akka geeffaman wanni beekamu hin jiru jiraattonni. Isaanis Nuuraddiin Fantaallee Jiloo, Qumbii Jiraa, Mootii Tsaggaayee fi Taajuddiin kanneen jedhaman fa'aadha. Humnoonni mootummaa hawaasa nagaa gooluu dargaggoota hanga ga'eessaatti hidhuu fi gochoota adda addaa uummata irratti raawwachuu itti fufanii jiraachuu kan himan maddeen walumaa galatti haalli garas jiru yaaddessaa ta'uu dubbatu. Tibba dabre kanas hidhattoonni ergama diinummaa Oromoo qaban karaa daangaa naannoo Affaar qaxxaamuranii Tibba dabre kanas hidhamtoonni ergama diinummaa Oromoo qaban karaa daangaa naannoo Affaar qaxxaamuranii dhufuun aanaa Fantaallee naannawa Summaa jedhamutti lubbuu namoota 6 galaafatanii akka adeeman odeeffanneeti jirra. Dararaa garasitti uummata irra gahaa jirtuuf gama qaama mootummaatiin adda baafachuuf yaaliin bilbilaa qaamota mootummaa garas jiranii taasifne nuuf hin milkooyne. Filmiin uummata dureen isaa Sinaan jedhu guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti eebbifame. Filmiin dargaggoo Niftaaleen Taaffasaatiin qophaa'ee uummata dureen isaa Sinaan jedhu guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee Hoteela Intarnaashinaal Ililliitti eebbifame. Galiin filmicharraa argamu dhibbeentaan 50 uummata Oromoo sababa duula qindaa'aa humnoonni faannoo Oromiyaa irratti bananiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamaniif kan oolu ta'u waltajjii eebbaa filmicharratti dubbatameeti jira. Filmiin Sinaan filmii afaan Oromoo dheeraa sa'aatii 1 fi walakkaa olii yoo ta'u sirna eebbaa filmicharratti namoonni bebbeekamoon adda addaa argamaniiti jiru. Galiin filmichaa dhibbeentaan 50 uummata qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniif godhamuunsa miirri wal gargaarsaa akka jabaatuuf dadammaqiinsa gaarii ni uumaas jedhameeti jira. Dhimma uummata sababa duula qindaa'aa humnoota faannootiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamanii jiranii ilaalchisuun waltajjicha gubbaatti haasaa taasifameen hanga ammaatti namoonni 400,000 gargaarsa akka barbaadan ibsameeti jira. Tashita Tufa is a United States citizen and Minnesota resident who has been detained without cause from the Bole International Airport in Addis Ababa, Ethiopia, yesterday, Thursday, December 30th, 2022. My uncle is a local business leader, philanthropist, dedicated community man, and more importantly, a beloved member of our family. Abbaan qabeenyaa lammii Ameerikaa fi dhalataa Oromoo obbo Tashitaa Tufaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee Finfinneetti mootummaa Itiyoophiyaatiin hidhamuu hordofee maatiin ibsa baaseen atattamaan akka gadhiifamu gaafateeti jira. Obbo Tashitaa Tufaa sababa haati isaa dhukkubsatteef onkololeessa 12/2022 gara Itiyoophiyaa kan imale yoo ta'u haadha isaa waldhaansifatee muddee 30/2022tti gara Ameerikaatti osoo deebi'aa jiru buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee Finfinneetti humnoota tikaa mootummaatiin to'atamuu isaa ibsi maatii kun eereeti jira. Obbo Tashitaa Tufaa dhalataa Oromoo lammii Ameerikaa kan ta'e sababa haati isaa dhukkubsatteef haadha isaa waldhaanuu fi ijaarachuuf gama biyyaa 2013 deeman. Ergachi bahanii booda immoo adaadaan isaa waan irraa amriitaa fi duuteef gadda sana turanii haadha isaas mana hakimaa geessee osoo gama USA yookiin Ameerikaa dhiibaa jiru qaamni nageenyaa yookiin caasaan tikaa biyya Itoophiyaa butee buufata xiyyaara Boolee irraa fuudhanii bakka isaan geessan hanga ammaatti hin beeku. Maatiin ibsa baaseen hidhamuu obbo Tashitaa Tufaatiin baay'ee gaddinee jirra yoo jedhu mootummaan Itiyoophiyaa atattamaan gadi dhiisuu akka qabu gaafataniiti jiru. Maatiin obbo Tashitaa Tufaa hawaasa Oromoo miidiyaa hawaasaa irratti sagalee isaaf ta'an dinqisiifatanii ilaalchi siyaasaa hidhamuu isaan walqabatee calaqqisu garuu maatii isaa akka bakka hin buune eeraniiti jiru. Qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uun obbo Tashitaa Tufaa gara maatii isaa deebisuuf kan hojjetan ta'uu ibsanii namoonni isaan gargaaruu fedhan imbaasii Ameerikaa Finfinnee jiru akkasumas miseensota seeneetii koongiresii fi bakka bu'oota biroo qunnamuu Tashitaan akka hiikamu gumaachuu danda'us jedhaniiti jiru. Hidhamuun abbaa qabeenyaa Tashitaa Tufaa erga dhagahame as namoonni hedduun marsaalee hawaasaa irratti akka gadhiifamu gaafataa jiru.
Waldaan hawaasaa Oromoo Minisootaa fi waldaan Sikkoo Mandoo Minisootaa obbo Tashitaa Tufaa atattamaan akka gadi dhiifamu ibsa baasuun mootummaa Itiyoophiyaa gaafataniitu jiru.